danda'a maaliif jennaan hordoftoonni kiyya baay'een reedii kana ilaalcha sheekummaa keessa galfatanii jiru. Dhugumatti ani sheeka akkuma argaa jirtan kana maasha Allah tabaarakallah. Sheeka seetichi keessan galuun qamaa lakkoonsa biyya keenyatti akka hin beektanii qaatii walla qaatiin akkuma goomana nyaata keessahuu nyaata viitaaminii warqee of keessaa qabu. Namni jimaa qabu fincaan isaa beenzila akkasumas sagaraan isaa warqiidha. Warri jimaa qabaatan mana fincaaniin fayyadamina warqiidha kun. Dhugaa hima jimaan warqii keessahuu albuuda addunyaa wallaaltee dhugaa hima addunyaan albuuda kana irraa wallaaltee haga ammaa lafa balleessaa jirtu. Oduu albuuda kana addunyaan itti beekte yoo naqaata addunyaan tun argitee warqii fi warqii qofa taati. Dhugaa hima namni keessayyuu warra bahaa kana ta'e malee namoonni kutaa biraa jimaa kan haraama fayyadaman akkuma tamboo yookaan immoo farsoo haraqee maal isaan jedhan hizbii keenya hin faaromina. Jimaan warqii albuuda addunyaan hiika isaa wallaaltu. Albuuda meelaan faranjiin tun wallaaltu akka taate fakkeenyaaf amma wallaalummaan isii maali? Geeshoo kanarraa waan akka biiraa diraaftii maal kana uumtee qalaalimatti gatii guddaan gurguratte. Osoo waa'ee kana hiika beekte immoo miliyeenan akka albuudaa kana ganda keessa deemee barbaadama. Dhugaan isinii hima baradha kocaan bira qamaa jechuu kiyyaamati qamaa dhiisuun mirga keessanii walaakin albuuda kennaa rabbiin Oromoo qofaa kenna. Oromoo qofaa bar biyyi biraa Oromoo jalaa laaltan maa Yamaniin Oromoo jalaa laalte Keeniyaan akkasii Somaaliin akkasii Oromoo jalaa laalte Amaarri amma maal goota Amaarri Gondarii kana likkii rabbiin qabu jima Oromoo jalaa albuuda kana laalte hojiirra oolchaa jirti. Namni ma'aana qaasooree ko ma'aanaan jimaa guddoodha. Keessattuu warra qama'etu waa'ee isii beeka. Jimaa qamaate karra yoo baatte akkuma nama kumii kolfitee taphatta malee karaa dogongortee kararraa hin tartu makiinaa oofuu hin saattu naman ajjeestu. Jimaan badhaasa rabbiin Oromoo qofaa kenna. Badhaasa rabbiin Oromiyaa qofaa kenna. Dhugaan si himaan bunni illee akkasuma amma Oromoo bunaa fi jimaa rabbuma bunni illee amma na bira hin jira. Nama qaxxaa fi tiktokiin isin agarsiisaa jira. Buna nama qaxxaa waan ani promote godhe si'a waan ani beeksise si'a waan ma'aanaa isii nama beeku malee namni ma'aanaa isii hin beekne dubbatuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf jimaa jabaadhaa itti fayyadama. Namni jimaa qaamtu fincaan kee warqii fincaan kee beenzila mee yoo reediin sobaa ta'e halkan takka qamaa bulii ganaan fincaa eelaandii wayitetti makiinaa yookaan immootu motora keessanitti naqe. Ima deema makiinaan keessan obboleessa kiyya motorri geejjillee hin dhaabatu ima deema maaliif beenzila ana ofii kiyya motorsaayikilii takka motorsaayikiliin beenzila takka itti naqamee hin beeku fincaan hin sochooti. Motorsaayikiliin tiyya fincaan hin sochooti. Dhugaa isinii himaan sababa sanii amma guyyaan qamoo eegale raaheessu halkan ofirraa raaheessa guyyaa immoo makiinaan tiyya fincaan kiyyaan deemti. Yeemiin beenzila mana maaddiyaa dhaabatudha. Neena warri waan kun isin mudatu qophaa saanaa naman natti hime namni natti himnaan akkas godha. Dhugaan isinii himaan yeqaamee maal jetti jarri amaaratuyyuu yeqaamee taxaqqamee yaalqaamee talaqqamee jette. Yeqaamee taxaqqamee yaalqaamee talaqqamee maanaa jimaa nama beeku qofa kun. Namoonni juuwwan way jimaan haraami jimaan maali no this is not haram. Bar wanni kuni lafaa biqilaa goommanni haraama jimaan haraama taana maaliif jennaan kuni shari'aa kilaafuu namni sanitti fakkaate wallaahi billahi hin jiru shari'aa keessa jimaan haraama ka jedhu hin jiru maaliif biqiltuudha jimaan bareeda biran tarru tasnee kanyaan ani immoo 27 eessatti barattee this ghost yeah Maki, yeah, wait me please, don't go.
I took 5 minutes. After 2 minutes, yeah, I come. Oh, wait. Interview goda you. Intalawara bahatan interview goda. Maana jiman be iti mokkan man tesi wanjir interview sini. Maki only this Maki is from. Hi, how are you? I'm fine. How are you, Maki? I'm fine, I'm good. I I come. need to my sister. Babuji gitu. Babuji. Kufa galgalati dapat kufa ofradis. This program is no Babuji program because the game is time is that's why. Indenish, but they were mulatu quasi Allah limal nagadami. Quasi, abo intuk nyara itu kusuk easy tuh. Amma Dr. Asli Tisherna wadi timma daruri da bi Lalu ke dua seni itu. Kanu Why aja ne? jangan selamu eman. quasi bila shalal tachuda yo jara kana lalle quasin animalin mucha kana ga dimen ani sar gurra chamo isa turi akkamitti oromon afurnatti fudu diste akkamilla mafutef kiyamana bufti kun komida na devis tarun dige san sentani devika sila ani sa kana afran kana gute akkatti ankabakkabamu qaba garu isi indeeti indaziyona akkamitti kana goota jettanii balaanatti buusan sanuu lama bicha lama jechuun bar garagara nama mil'atte malee fuuldura duuba kee mil'ate mun jiru jechuun mucaan kun amma fuulduratti yoo mil'ate waa arga cinatti yoo mil'ate waa arga garanattis hin arga duubattis hin arga anamma hin argu akkasitti garana yoo laale qilleensa duwwa fuuldura yoo laale qilleensa duwwa duuba kiyyaa fi cinaa kiyya qofa yoo arge nama arga wayne reedi ati nama gadi ta'uu kee argisiisa jechuudha reediin sadarkaa itti dubartii baay'ee fuudhuun qabu waan jedhu dhaamsa akkasiitu fakkaata dhugaan isanii himaa wayne mee amma mucammaan kun ana caalee jennaan mucaa kana raafuu komii qaba akkam na dura afur fuudhee akkatti nyaatanatti addafama sanuu mirqaanaan mee laala mirqaantee hundisiitu laala masaxamte miira keessa galtee kennaafii jirti agarte kiyya sii wayya subhanallah mee kanumaaf natti naafanii bar akkamitti maanka afuriin afaan tokkotti nyaataa afaan kaayyate nurratti bookkisaa waan jedhu fakkaata kun inni naafinaa jiran isinillee afur fuudha rabbi dubartii nu baay'ise lafa addunyaa kanarratti dhiira rabbi waraana nurraafitti waraana keessatti jihaada keessatti qabsoo keessatti bakka meeqatti dhiirri ittiin dhumtee jirti amma kanumaaf sagaleen kiyya kun addunyaa dhaga'uu qabdi sagaleen xurumbaa nu jeeqaaraa xurumbaan siyaa xurumbaan kun niitii tokkoon fuuna siyaa deemee sagaleen xurumbaa nu jeeqa jedha waslaatta amma yaada mataa keessanii asirratti dhiyeeffattan yaada mataa keessanii asirratti dhiyeeffattanii na akkuma beekamutti amma namoota muraasa qofa barbaada maaliif jennaan yaada kana deeggaran barbaada deeggaruu caalaa seenaa hundi keessan waslaattochi amma sagantaa push itti ready warri takka mashallah jira faatonni hundi keessan mashallah jira takkame mashallah jira barreessa mashallah jira Mate, aku kodo irra kaloroksio di desio ya ready. Maalif goota koo maal jechuudha Apa kodo? goota muuxannoo qabdurraa inni aayaa wanti kun akkami Kaloroksimo. Nama duge gafat duti. astaghfirullah jira jenne bar mashallah jira jenne Fatim mashallah jira maashaallah dha abbo maashaallah jedha Ay.
Namni tokko seenaa namni tokko namni fira qabdan. Fatiyaa nama firan qabdi. Abdiin maal abdiin du'a moo'ee galee ijoollee du'a moo'ee galee. Gurraa namoota lama nama dawaa dhamdhame as keessatti argama. Biyya Kaayiroo kanatti amma dubbannu dubbadha jedha. Biyya abbaa keetii nyaadhuuti. Abdi Mary ko Abdi ko akkam. ሰውዬ ጠላትና ወዳጅን የምንለይበት እንጂ እንትን መሰል እንዴ? አበዛችሁት እኮ ጭራሽ ሚዲያ ላይ ስንቱን ወዳጅም እንትኑንም የለየውበት እንትን ነው እንጂ ዝም ብላችሁ እንዲህ ያልኩበትን ሆነ መጀመሪያ ቆይ አመንዱ በዱ ጊዜ ትበዱ ተባ እሱም መናገር ጊዜ ያለኝ አልኩ ጊዜ እንደዛ ከሆነ አሪፍ ነው። ባጋ ወዱ እንጂ ፈተገሩ በላይኮ push tapatu enna yo fe tawatin deza wordofta akkasi chakaste fira kelali tame an atumman kunu fira qabaje ise ko godi ana singere afuri kana garu ijedurat oflala Abdi Mukhtar gafi gafachin danda gafatga Mutannu qabdan rawli qoda. Ay. Abdi Mukhtar. አቤት ፈቱ sababa keetiin an kiloroksii tume kiloroksii kooti maal gochuu bakka sana geesse ati maal soqa achi geesse an kuno tume maalviif deemtaa ganda namaan deemiin jedheen dadhabe garafeen dadhabe hidheen lafa kaa'amu maaliin godhatte amma kiloroksii kana amriin najjabaate maal gochuu achi geesse ati eeyyama kiyya malee nan eeyyamsiistu isin lamaanitti waayimuani Akka tasaa rabbi godhe odoo wal fuutanii isin lamaan ilmi isin dhalchitan maal akka ta'u beektanii? Maqaan isaa Clorox. Atillee isbarmiin kee Cloroxiin bakka lamee kan isinlee akkasii ilmi isin irraa dhalatu fanjiidha malee namaa miti. Hin dhuga. Fataari wayi. Asiidii fi asiidii walitti bu'u maal ta'a? Anyway, hundaafuu guyyaa borirraa jalqabee tiktaak irratti nan argitanii YouTube irratti na argitanii namni ana barbaadan gara YouTube koota alla kayya TikTok ዝምድናችን ተቆራርጧል ዝምድናችን አልቋል በቃ በሬዳ jirtanii amma hundi keessan silent godhaa jal'istanii himiyyaa everybody silent fira kee itti fattashta amma sa'a ammaa kanarraa daqiiqaa 5 shanii kennamaa daqiiqaa 5 keessatti namni fira qabdan firri keessan dhufeetiniin ana isinii jira jedhaa namni fira hin qabdu Sore masa ita kayyim mishalu ancinuma. Stop joking dude. Aba wasa. Ademu. Debineho, shukri rabbi. Debineho, enggak. Afuri mitakka horatu datamne. Egaan daawwattoota keenya amma kana asirratti argaa jirtan obboleessa keessan Abdii Muktaar akkasuma obboleettii keenya Haanii Loob akkasuma Sooretti haadha Miskiinaa akkasuma Meerii akkasuma Fatiyaa Yefiqir Annaa lakkoon sagalee isiin dhageenye gamma. Eenyuun? Haniin ijaazarra jirti. Ijaazaa dabbataa jirti Habiibi. Saaffatti wajjin. Mi'a dubbattee ijaazarra hin jiran. Salam alaikum. Waalaikum salam maafure darbitan dara maal taate? Maa yoo dubbanne daftee silent tasaniif callisee bar. Yoo ati paartii biraa seetu mo'ituu taata. Paartii biraan keessa jirtu amma. Barreedii akkam taate seera sii kabaju turaashe. Amma ati ijaazaa jirta moo ijaazaa hin jirtu? Wallahi bakka hojii jira. Good. I like you. Amma haasaa keessan cufaa daqiiqaa isinii qaba. Yoo fira qabaatan puush isinii godhan yoo fira hin qabaanne immoo qiimi yookaan xiiqii mataa keessan keessa qabatanii deemtanii jechuudha. Egaan taphni keessan daqiiqaa 5 Abdiin duwwaa, Haniin duwwaa, Sooreen akkasuma Meeriin Fatiyaan duwwaadha. Namni qabxii jalqaba argate laphee ofii dhiibaa reediyoo jimaa Ayyoo reediyoo waan jedhu.
Gurmaa san meetu godhe blog godhe asi. Adam Safisan. Ati Yesus. Yesus kaayroon an jedha bara. Anta Yesus na abdiin awwadan dirwal. Ma ta'u. Jigirelo. Yalla hundi keessan share godhadhaa as keessa taa'u osoo hin ta'in fira keessanitti share godhadhaa firri keessan dhufee ol aantummaa akkasuma jaalala kabajaa isinii qabu isinitti mul'isee ana wajjin akka haasoftan ummata wajjin akka haasoftan bakka itti of laaltanidha. Of ilaalle kun sagantaa of ilaalletti. Sagantaa pushpushoo osoo hin ta'in sagantaa of ilaalletti. Hundi keessan of ilaaltan. Eenyu isinitti aana? Eenyu isinirraa achaana? Eenyu si jaalata? Eenyu si soba? Dubbii akkasiiti malee dubbii geemutii miti. Of ilaallee manni kun of ilaallee qofa fayyada. Isinii galee bakka duraan isiniin galchine fa'aa akka tasaa dhayxanii osoo hin beekin fa'aa minaamina waan san irratti of laaltan jechuudha. Mee jaalalli ummanni jaalalli hiriyaan alla yaa sooreen kabajaa fi jaalala ummata sii biraa qabduun reediyoo jaasa'uu barbaaddu akka feete gochuu mirga guutuu argattee jirti. Dhibba tokkoon sooreen tokkoffaa abdiin firan qabu dhugaa isaati. Haniin firan qabduun dhugaadha. Garuu sheer godha. Meeriin firan qabduun dhugaadha. Fattiin firan qabduun dhugaadha. Hanga ammatti sooree qofatu qabxii jalqabaa kaka'umsaati. Qabxiin sooree. Keessanuu daqiiqaa 4 qofatu sinafaa soorettiin qoftina biratti haftee namni kun gabbuutanii dhimma jiruuf jireenya irratti mari'annaa jechuudha. Of ilaaltan garuu sooreen koo sagalee hangana ga'u qabattee leevilii guddaa kanaan gahaa miti. Puush godhaani. Puush godhaani. Ana isin Galatoomii qaalii koo muraataa. Alla sooreen akkamitti ammas itti xiqqaataa. Kun itti xiqqaata. Bilisummaa. Thank you. Ihee kun jaalala biraati. Mormatti si kaa'an jechuun mormaa fi asitti namni waadama kaa'e ihee bataam gara biraatti kadhaa. Sooreen tokko. Gara fiiteetti kadhaan firan qabaa. Bata fira qabda. Alla sooreen I love you sin jedhan. I love you sooree koo. I love you tu jedhi. I love you too. Abo ya ummata laal baqattoonni Galatoomanaaf jiraadha. Baqattoonni biyya biraatti waan jirtanii daqiiqaa 3 qofa isin hafee soorettii malee hundi keessan asirraa bootan ay soorettiin soorettiidha. Osoo dorgomaan ciccimaan dhufe hin danda'amtu fakkaatti soorettiin. Egaan akkuma argaa jirru qabxiin hunda keessanii duwwaadha soorettii malee baadoo duwwaadha. Firri keessa yoo jiraate puush yoo isinii godhe ol aantummaa keessan anatu isiniif leellisa jechuudha. Daqiiqaan keessan daqiiqaa muraasatu isin hafa. Abdii sheer godhadhu, hani sheer godhadhu tapha jalqabaa waan ta'eef giftaroonni hin dhufanii. Meerii sheer godhu, fatii sheer godhu, amaarኛ መጽሐፍ ምናምን ክልክል ነው አውቄያለሁ እየቀለድኩ ነው ቀልድና ያ ነገር ቤት ያጠፋል ጀት ያማር ያ ነገር ያ ኤግዛክትሊ እንዴ ኮሜንት ያረሱ ዲሲቲ ሼር ጎድ ሶረቲን ኮሜንት ማን ዲዚ ሲንጎቱ ፈቀሽ ሲንቻለ አላ ሶሬን ባሎና ጉዳ kuma tokko argachuun ol aantummaa ofii kabachiisteetii jirti kuma tokkoo fi gara qabxii 500ti. Kuma tokko 500 tokkoffaadha. Jarri kun namnis waaqnis laftis isin hin beeku. Namni isin hin beeku, lafti isin hin beeku, waaqti isin hin beeku, homuu isin hin beeku. Mangistii koo galatoomii. Meeriidhaaf 100 kennee hafuura itti hambifatee jira. Fatii illeen haadha jaalalaa haadha fikiriiti jedhee onneedha. Hani illeen akkasumatti onneedha. Abdiinis onneedha. Soorettiin dorgomaa argachuu hin dandeenye. Soorettii namni qabxii 100 argate soorettii biratti hafa daqiiqaan keessan dhumaa jira. Qabxii muraasa jira kanaan addaa yoo argattan soorettii biratti haftanii soorettii open your ghost. Wali keessatti deebi'i.
namni osii kennu waliin mul'attu waan taateef yaa. Egaan Ifama. hin mul'attu yoo akkatti namni fuusii gochuuf seene hin mul'attu. Amma mul'atta. Amma daqiiqaa takka qofa isin hafa daqiiqaa takka keessatti namni sooretti biratti hafu waan ta'e wayii argachuu qabda. Waan ta'e wayii argachuu danda'uu qabda yookaan soorettii fi reedii qofa qophatti hafa abdii sheer godhii giiftaroota jajjabaa qabdaayyuu haxa garuu homaa si argaa hin jiru. Haan illee giiftaroota qaqqabdi turte har'a xiqqoo humni ishii intaan sharaatate Fatiyaan immoo yeroo jalqabaatiif mana kana dhuftee isiinis abduudhaaf hin dhabdu. Meerilleen kaleessa mana kana keessa raftee turte. Welcome nama wayii nama maqaan nama kolfisiisu. Nama maqaan nama kolfisiisu wayillee mana kana keessa jira. Subhaanallah maqaa san baay'ee yaamuu hin danda'u. Sababa soorettiitiin dhiisa duraanii mayaama. Sadiyyee dhiisin rabbashini. Hundi keessan daqiiqaan dhumee jira. Takkaa 10 lakkaa'ee nama tokko qofa kan 100 yookaan 200 300 argatee soorettii biratti hafu barbaada. Namni 4 100 hin buutan jechuudha. Fatiyyeen 100, Meeriin 100, Haniin 100, Abdiin 100 sababa soorettii qofatu fira jabaa qabaa olaantummaa qabxiin isii kun akkuma isin argitan guddaadha. Tokko lama Meeri warra nyaati naa biraatti dura sii kenne lama sadii namni fira qabdan ergadhaa namni fira qabdan ergadhaa nama fira hin qabne isin jaraa gadi darbaa jechuudha. Lama sadii jalisi durba afurii shani baratasa jaha torba say torba saddeeti sagali okay sagal jedhe sagal gisee sadii yaamee 10 jennaan hundi keessan soorettii malee hin buutan jechuudha. Soorettii malee hundi keessan gadi buutan. Sagal gisee sadii jedhee 10 jennaan garuu namni tokko namni lama yoo as keessatti hafe baay'ee bareedaadha. Egaan sagal tokko baadoo duwwaan as keessa isin arjaasuudhaaf sagal tokko sagal lama sagal sadii kudhan jennaan isinii dhumataa hundi keessan sooree malee duwwaan jirtan 100 takkaan jirtan namni adda isin baasu hin jiru. Sagal sadii kudhan amma Meeriin hafteerti amma waan gootan taphni geemii kun geemii jalqabaa waan ta'eef abbaan manaa fedha ofiitiin daqiiqaa 2 beekamaan isinii dabale. Beekamaan daqiiqaa 2 tapha jalqabaa waan ta'eef firri keessan sheeritti gootan akka tasaa dhufee yoo isin dhabuu danda'a waan ta'eef akka dhufee isin hin dhabneef daqiiqaa 41 jira 45 gisee jedhu isin buusaa jechuudha. Gisee san mursinnaan hin jiru firummaa aantummaan hin jiru jechuudha. Taphni itti fufee jira. Fira keessatti sheer godhaas keessa raftanii firri dhufu hin jiru. Kuni fira kiyyaa fi fira sooreti warra as keessa jiru kunuunti. Fira kiyyaa fi fira sooreti warra as keessa jiru. Dafaa daqiiqaa keessanitti fayyadama. Fira kiyyaa fi fira sooree malee firri keessan as keessa hin jiru. Deemaa yaamadha. Haadhi kiyya jala jiraatu ta'a. Share governor. These families, my family and my sorority family only. Leela family, yella. Jawaadha. Hundi keessan jabaadha. Hundi keessan jabaadha. Fira keessanitti fira koo hunda naaf jiraadha. Yaa firi sooretti jiraadha fi maaliif soorettiin akkuma kabajamtuu taate asirrattillee kabaja isii nutti mul'isaa jirti. Fatiyaan fira takkan qabdu, ollaan qabdu, hiriyaan qabdu, namoota akka nama isii beekuun qabdu, duwwaa, Meerilleen akkasuma, Haniin akkasii, Abdii Muttaan akkasii, qullaan, baadoon, way fira sanii taari'a. Namaan wal baradhaa, namaan wal dubbisaa, yoo nan isiniin jedhu hin diddan. Amma fira keessan asirratti argitanii jirtan. Namoonni isin
وتدياتا ترتن سن يتعلى إزيكا where is your family only لوكيتام راديو سلاتا أهلا وسهلا شورة في راديو ملء مندي كيسان هرجاجر تدقيقة لا ما تسني ده بيجر دقيقة لا سني ده بلله وما سني كتشون دندنة كتبون كيسان كتبوا ده جتشودا ميري في شورة تي ملء ميري اللي نمانجة تفتجرتي ميري لبودان أكوان إنجرتي تفتجرتي توتول هفو دندة ستنين جرتي شير قدام أنا اللي في كيسانتي شير سني قدام أنا اللي في كيسانتي شير سني قدام أجل دقيقة تكتي سنة دقيقة تكاي سنة دقيقة تكاي سنة دقيقة توكوتو سنة سنة غافين كن غافي بدأ Again, bado dua dakikan kesan tumejira dakikan kesan tumejira toko lama sadi ay dua sadi afuri arat shani ay fira dabu kesan batam tegar malaikum jaha bado duan duada bado duada torba tabet bado duan dua torba ragejra torba genye tinin jirra sadet mana warana to korge frebeita Rep warana rat isabje reverse itu baik kisah. Warana ganto warana tu tawakan. Sigane eran. Warana ganto dua. General nenggarin. Dua. Kolonel mu general. Silakan. Bapak danas tinjare. Mana kana saya ni? Silakan ada bapak kada. Kuni dubbi fir adaba suti male dubbi one two gasti bit. This is the family. وصدرت لما نو تقط شير غدا كوي وصدر لما كسا هربا سادتي ساغالي ربي تنبعك عما اسكيسا تنركاتي ساغال جريجرا sagal takka jare sagal lam yare sagal sadi yare kudan jennan askesa gadi duddan jechuudha alla sore soren hindan da amne fira qami fira dabbata fira kabajama obbo mifta jabal abba miskin tota askesatti sore push gade jira jarri kuwan fira tokkolle hin qabdani onne nama cabsitan torbarra jirra torbatti gaddeebisne torbarra jirra saddeeti jenne jirra ara solo shirna goda ammo jaasayni dhufne numa saddeeti god itti gol anati god me wana solo me wa fidula sanu lamma fa baate na bira qabda man jede bira qaba okay okay akan di sida bala dakika tak sida bala akan fira qabu fira len qabu nama kana unta ke safiran qabu nama kana unta ke safira takkan qabdu anu kana salatu jirabi afajjesu qabda turte wa maluma sida bi safiran qabdu nama fira qabu abu biya atu sida bi sabaka dem tsani sagare ayu sida de binu tu mami uti got egan qabti nakkan foren dugumatti soretti da soretti jechuun ka sabeektani haadha qabeenya
Qabeenya. Soorummaan Qabeenyi koo Oromoodha. this is Oromo Queen. You know? Oromo Queen. Taqabalu bagitti. Yoo Miidiyaa ta'uu ni danda'ama. mee haasa'e maal fitta? Oromoo Haasa'e. kana sirreessa. Bira dhabuun kun nama riitii kennan samii Koloroksii dhugi giftigi. Koloroksii dha dawaansa. Koloroksii dhugi. kennanii bitti naan jedha. Ayyee bitee si erga. Amman tana si erga DHL'dha. Ayyee sagal irra geenne dantaa keessan hin buutanii amma qalliin hin jiru. Sagal tokko. Sagal lama. Sagal laman namni fira qabdan qofti ergadha. Namni fira qabdan qofti. Sagal sadii. Kudhan. Hundi kee firan qabdu fira kee yaamadhu deebi'i jechuudha. Fira keessan yaamadhaatiniin ol deebi'aa asirratti jechuudha. Fira keessan yaamadha. Amma kiraa manaa kafalattee as keessatti haftamoo si buusasi. Sooloon kee si dhufe. This family nama fira qabdi me. Billahi alaikum. Me am fira qabdi. Maalit? Sooloon meeqam dhufe? Hindu fagaa. Daqiiqaa 5 qofa qabdan. Daqiiqaa 5 qofa qabdan. Dubbii takka hin godhiniin chaansii takka sii kenne ati maaliif jennaan du'uuf nu biraa deemte odoo deemte fu'aa gammaa booyaa jira sila gastii kanaan seenu gar waan jiraatteef carraa sii kennama. Rabbuu carraa sii kenne ana kami carraa si dhoorgadha. Nama rabbii carraa kenne ana kami carraa dhoorgadha jedhan. Warri kun Nama du'an boo eega'e. ati chaansii tokko qabda jiraachuudhaaf deebi'ii nan barbaachiftu jedheen rabba ofirraa deebite ana akkamitti nan barbaachifte ofirraa ari'a tokko kennaaf anillee rabbi tokko kennaaf ani tokko kennaaf nama waan ta'eef duwwaan duwwaa baadoon baadoo meeriin duwwaa soorettiinis duwwaa piis faamilii looviin tun firendii jaalalleetiyyaa filis kuushinaa godhaa fi abdii muxxaar immootu isaa bakiyya du'a injifatee dhufeedha filis push ammaaf soorelleen ka qabxee gas ga'u geettu sun duwwatti gad deebitee daqiiqaa 5 kanaaf olaantummaan isii dhaabbatee jira. Garuu sooreen hin danda'amtu nan shakka ammas hin danda'amtu sooreen. Piis faamiliin immootu girrisoonni isii eessa jirame? Saartuu atoomee firri keessa. Where is your family? Hundi keessan duwwaadha daqiiqaan 5 qofa qabdan. Fira keessan asirratti ilaala'ama. Soorelleen fira paartii tokkoffaa argatteerti. Fira paartii lammaffaa ka jedhamu jira. Paartituu weel paartituu ol deemaa deemuu qaba. Ilaalamma idiliin eegalanii achumaan onneedha. Achiin 500 achiin mastaawotiidha. Achiin 4 achiin hanga leencaa deemaa jechuudha. Amma isteeppiin ol deemaa. Dorgomaa yoo dhufu. Ammaaf hundi keessa Allah afaan na qabdee fatiyaan sooreen akkamitti duwwaa jettaani በምን አፍ ነው ሶሬ ዱዋ ምትላት ማለሽ ፈቲኮ ማለሽ በጣም ይቅርታ ምክንያቱም ሶሬቲዳ ፍራ ሶራ ሜቀብቲ ከናፍ አቲንኮ ሶሬ ፑሽ ጎቴ ዲግሪ ጀልቀባ ከነቴ ፍጅርቲ ሶሬቲን አስከባ ጀማቱ መጅርቲ ሳርተን ዱዋ ፒስ ፋሚሊን ዱዋ ዋን ሲንጎዱ ቀብደን ሼር ገበርና ዮ ሼር ጎደተን ፍሪገዛ እንዱፋ yoo sheer godhatan firi keessaa hin dhufa. Yoo sheer hin goone hoo hin jiru jechuudha. Akkamitti isin argee dhufa? Alla piis faamilii illeen nama asirratti callisuu qabuu miti jechuudhaan 500 digirii ishee tokkoffaa walqixa qabattee jirti sooretti wajjin. Diyaasfooradha. Ukkulii ta'uu qabanii biyya walqixxummaatti amannuudha malee kun biyya diktaataraa keessa hin jiru jechuudhaan diyaasfooraan walqixaa Baqattoonni biyya Arabaa duwwaadha carraan qabdan. Abeet. Firan qabdanii ani kanaaf fira mesenjeraan fira baay'ifadhaa, telegiraamiin fira baay'ifadhaa, tiktookiin fira baay'ifadhaa osiniin jiru diddanii duwwaan teessa. Ammatti daqiiqaan keessan deemaa jira 3 qofa isin hafa. Daqiiqaa 3 isin hafa. Saartuun duwwaa, meeriin duwwaa, abdiin duwwaa,
دوان دوا بعدهم بعدو إيه أكاسي صارتو شير قولي سرت شير قولي نما تقوم نما دبشان نما دبجات فرقت نما الجالة نما الكفاج جنت شير قولي دوان دوا Chiko ta kana lama male kuwan bu'a jibtan. Chiko ta jechuun hingan. Abdiin saahiba qabsoo jette fatiya. Jaala qabsoo dirree tokkotti waliin qabsaa'aa turre akkamitti duwwaa ta'a jechuun jaalala onnee kan ta'ee fi akkasuma isin biyya bakka keessa jirtanii onneen cabsitan jechuun dhibba tokko kan ta'ee fi jirti. Biyya bakka waliin jirra onneen isin hin cabin jechuun onnee kan ta'ee fi jirti fatiyaan haati wal qixxeessitu. Fatiyaan tun baroodoo diyaaspooraa taatee badabboolee hin cakana dhidhuu gooti garuu miskiina taate gaa miskiina biyya araba baay'ee tokko yaadni sii fagoo jira. Alla piis faamiliin 500 hin dabbaraa baxaam ይደብራል ፒስ ፋሚሊን ፒስ ይፈት لا 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 الله لا لا الله ችግር በዝቶ እንኳን ቢጨንቀኝ አላህ ነው መላውም ከቶ ቢጠፋኝ አላህ ነው ሳጣ ሚይዘው ምጨብጠው አላህ ነው ጥሪዬ ሁሌም ላንተው ነው አላህ ነው ባዶነቴ የሚሞላ